Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa fi gurmuu dargaggoota paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa waliin ta'uun diijitaal literaasii fi Itiyoo Koodersii irratti dargaggootaaf leenjii hubannoo cimsu guyyoota 4 turu kennu eegalan. Itoophiyaan Koodersii Inisheetivii kan lammiilee miliyoona 5 leenjii teekinooloojii diijitaalaa irraa fayyadamoo ta'an ministeera muummee Fidirii Dr. Abiy Ahmedin labsuun hojii jalqabsiisuu isaanii kan yaadatamudha. Koodaroota Itoophiyaa miliyoona 5 sagantaa dargaggoonni keenya ogummaa diijitaalaa malu akka qabaataniif carraa hojii fi qabeenya uumuun ijaarsa diinagdee diijitaalaa irratti bal'inaan akka bobba'an mootummaan karoorfatee dargaggoota irratti hojjechaa jiraachuu ragaan arganne ni mul'isa. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa obbo Abduqaadir Xayyibuu haasawaa baniinsaa taasisaniin akka jedhanitti kaayyoon leenjii kanaa humna bal'aa dargaggoota jiranitti fayyadamuuf teekinooloojii diijitaalaa addunyaa faana hiriiruun ogummaa qabaniin gurmaa'anii hojjechuun akka jijjiiramaniif leenjiin diijitaal literaasii ogummaa fi Itiyoo Koodersii murteessaa ta'uun badhaadhina biyyattii galma barbaadamu biraan ga'uuf ta'uu ibsan. Sababni leenjii kanaatis humna kana barnoota inni qabu irratti teekinooloojii yeroo ammaa addunyaan irra gahe kana wal barsiisnee gabaa giloobaalaayizeeshiniin tokko godhe kana keessatti dorgomaa ta'anii ogummaa isaaniitiin hojjetanii qabeenya horachuu akka danda'an gochuudhaaf. Humna kanarraa diijitaal literaasii fi koodersii irratti leenjiifne yoo jennu teekinooloojii addunyaatiin funyoo walitti hiinaa jechuu keenya. Carraawwan jiran ka biyya keessaas ka biyya alaas assas gootu hojii jalqabdu jechuudha. Itti gaafatamaan gurmuu dargaggoota paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa dargaggoo Olifaan Girmaa akka jedhanitti dargaggoonni teekinooloojii diijitaalaatti fayyadamuun carraa hojii uummachuun beekumsa dachaa akka qabaataniif leenjiin kennamu kun murteessaa ta'uu ibsan. Kana malees Itiyoo Kooders dargaggoota magaalichaa dandeettii qaban gabbifachuun sirna hojimaataa diijitaalaa keessatti damaqinaan hirmaachuu danda'an hidhachiisuu carraa haaraa isaaniif uumuu fi biyyi keenya gama teekinooloojiin gara fuulduratti akka tarkaanfatuuf balbala kan saaqu ta'uu ibsaniiru. Addunyaa teekinooloojii keessarraa addunyaa diijitaalawaa keessarraa addunyaa diijitaalawaa addunyaa teekinooloojii kanaaf dargaggeessi akka dorgomaa ta'uuf dargaggeessa kana leenjisuun dirqama ta'ee waan argameef jechuudha. Akkasumas hubannoo dargaggeessa keenyaaf dabalataa waan barbaachisee argameef leenjiin kun qophaa'e jechuudha. Keessattuu inisheetivii muummicha ministeera keenyaa akka ta'e Itiyoo Kooders akka magaalaa keenyatti dargaggeessi baay'een leenjii kana fudhatee hojii keessa galee jira. Haa ta'u malee dargaggeessa bal'aa qabnu wajjin wal madaalu dargaggeessi baay'een waan hubannoo hin qabneef ammas bal'inaan dargaggeessa hubannoo hin qabne kanaaf hubannoo kenninee addunyaa dargaggeessi gama teekinooloojiitiinis addunyaa dorgomaa kana keessa yookaan addunyaa diijitaalawaa kana keessa akka seenuuf jenneeti. Itoophiyaa diijitaalaa mirkaneessuuf bu'uurawwan barbaachisoo ta'an keessaa tokko sirna ikoo diijitaalaa ijaaraa jiraachuu fi dandeettiiwwan diijitaalaa diinagdeetti fayyadamuu fi ijaarsa diinagdee diijitaalaa keessatti tajaajila kennuudhaaf barbaachisaa ta'uu barreeffama leenjii jaarmiyaalee dargaggootaaf dhiyaate keessatti ibsameera. Leenjiin kolleejii pooliiteeknikaa Adaamaa keessatti guyyoota 4 kan turuu fi waraqaa sartifikeettii kan kennamu ta'uu sagantaa baay'ee irraa hubachuun danda'ameera.